magaalaa adda addaa keessatti namni olii gadi yaa'ee har'a harka nama jala qabatu arsi osoo waan dhabeen qabne osoo qa'ee tiyyatti ormuu quufaa jiru an hojjetatuu didee ilmi haadha abbaa dhaga'uu didee ilma maala dhalte jedhu jira jedhanam ilma abbaa matoora yaabbatin matoora gaafatu ilma abbaa sangaarraa fuudheen qonni ilma eeganaa haadha abbaan dhageen arsiin kalee arsii biratti hanni fafa kalee safu gaara kanatti namni makiinarraa midhaan kanatti darbe makiinarraa duuban buusee hatu eenyu am aadaatiyyaa miti aad malee ilmi kiyya dalagaa didee haadha abbaa dhaga'uu didee ahalaana saba dhaga'uu didee baratutti hin jiru hojjatutti hin jiru du'ee qabrii hin jiru bakka inni jiru dhabe kaleessa namni yoo ilmaan kufe ilmaan ka'a jetti arsiin namni ilma kudhan yoo dhalee guddise eega ilma san guddise hafuuratti baafata kalee arra ilma kudhan dhalee haga arratti abbaan sangaaga nama yaasa waan inni qote mana ciisanii rafanii kan hojjanne kan baranne kan masgidan jirre kan mana barumsaan jirre kan gabayaan jirre bakka ilmi kiyyatti bakka isatti dhabe wallaale isaa san bakka itti dhabe wal gaafadhaaf walitti yaa'e fi heerumni arsiin dhabe kaleessa abbaatu intala namaa laalaa warrarraa inni namaa gaafata akkasitti fuudha kalee gosa gaafatee fuudha arsiin kalee hidda gaafatee hidda qoratee fuudha arra magaalaa keessaa fuudhaa jira ilmi arsii intala bifuma laalee haadha abbaan beeyne fuudhaa jira fuudhee horatutti hin jiru ilma tokkorraa dhalee abbaa guddisiisaa jira yookaan ammoo intala haadhaa abbaa intalaa guddisiisaa jira aad malee natti dhufu kaleessa intala arsii wayta walirraa fuudha gaafa fuudhaa ergatu abbaa fixeensaa qabdu gaafa fuudhee galuun jaarsa qoomaa qograraa qabdu sammara keessaa bahe arsiin kalee wayta fuutu jaala qabdi malee miinzee baanan hin qabdu arra miinzeen biyya san teenna aadaa teenna wanni hin tahin fuudhaa heeruma keennat dabalamtee gabataa haadhaata kalee abbaan ilmaa keessummaan ulfaatuun soddaan nyaatu ijoolleen mataa tuuttee nyaataa jirti kaleessa arsiin huccuu uffata ittiin wal fuudhu qaba uffata aadaa qaba uffanni aadaa arsii ta orminuu ittiin boonu osoo san qabnu maaliifi gabbarri haga nagayu arsii lixaatti birdilibsii 30,500 gabbara nama gaafatan jedha mee ilmi keenya akkamitti haa fuudhu ilmi keenya mee akkamitti haa fuudhu inni kuni maaltu natti fide aadaatiyyaa huccuun lafarraa harkisan takiraa aadaatiyyaa miti narraa hafuu qabdi jedheetti itti mari'adhee jira oromoo yoo lolte mariin lolti wanni adda mucaan tokkichi yakka dalage fiigee danqaratti seenee waa nuu godhu hin jiru ilma keenya gorfannee haadeeffannuuf olgeen lafti rakkoo qabdu beekamtuudha arsii keessatti aanaa 3-4 akkamitti aanaa 3-4 qulqulleessinee gara nagaa deebisuu dadhabne wanni jedhu isillee irratti mari'annaaf namni nagaa hin qabne misooma kam qaba namni galee baheen galle akkamitti jiraachuu danda'a eenyuun nagaa nu dhoorge kalee diinan nagaa nu dhoorga eenyuun nu dhoorga
ilmaan teenna nu dhorge ormi biraan nu dhorgaan jiru galchaa ilmaan teessan alatti yaate haqa namaa guurattee saamtu ummata balleessuuf alatti yaate tana galchaa ilmaan teessan haa galchitaniif tokko tokkoon aanota amma rakkoon keessa jirtu aanan kee galchi jennee adda wal baafne walitti himuuf deemu. Aadaan ormaa aadaa teennan ta'a. Arsii kalee wanni siin beekan gootummaa malee hattummaa miti. Arsii wanni kalee siin beekan takka Waaqoo guutuu takka Huseen Budee takka Jeneraal Aliyyii Jirrii dhiira akkasii si keessaa bahi kakka Haji Adam Saantoo kakka Haji Abdullaahii Ganamu kakka Baqqalaa Dawaanoo kakka Nadhii Gammadaa dhiira akkasii si keessaa bahi ka Oromotti maqaa goote kakka Guutamaa Hawaasa eenyuun lakkaa'ee fi dhagoota Arsii kakka Leenjisoo Dhiigaa warra kaleessa gartee harkaan qubaaniin bullu lubaan bulla jedhee lubbuu fi jedhe ka gartee gaafa sawwaan ni dalagisi marruu beeyi san amma keessa deemu. Kanaafuu wanni jaarsa shanii fi dargaggeessa shan naa yaami aanaa 74 artiisi komandoo irraa jedheef dargaggeessi sun waan an jedhu kana dhaga'ee dargaggeessatti galee haa himuu. Dubartiin ayyaame sirriya kana dhageettee galtee dubartitti haa himtuuf. Jaarsi ayyaame sirriya amma dubbadhu kana dhaga'ee qayeefitti galee haa wal gorsuuf. Sheekonni ayyaame mana gartee amantaa sadeenirraa huyyaamee jira. Warri amantaa sadeenitu qayeefitti galee gabaa ilmaa hamtuu dalagamu. Waan diinan jedhu waan amantaan isaanii jettu haa wal barsiisaniif wanni yaamne. Kanaafuu inni biraa Arsiin kaleessa nama ittiin boonan nama ittiin dhaadatan nama maqaa qabu Arsiin jayna takkaa gabrummaa naam jedheen budin Arsiin nama himuufiif nama barreessuuf dhabde malee. Kanaafuu wanni jennu tokkoffaa dhaddachoota hin deebifna jenne akkamitti deebifna waan jedhu barreessinee bareechinee dhaddoota fuudhaa heeruma kenna eessatti dabne eessatti qajeelfanne ka kana godhe maal ta'a ka kana ta'e maal ta'a ka intala namaa gartee fuudhee deeme maal ta'a ilmi haadhaa abbaa dhaga'uu dide maal ta'a ilmi haadhaa abbaa arrabsu maal ta'a ilmi haadhaa abbaa tume maal ta'a ilmi haadhaa ajjeese maal ta'a ilmi abbaa ajjeese maal ta'a obboleessi obboleettii gudeedee ajjeese maal ta'a murtii dabarsuu barbaada. Murtii dabarsuu barbaada. Murtii sana dabarfachuuf ammoo qabxii jaha. Tokkoffaa dhaddoota deebisuu. Lammaffaa fuudhaa heeruma keenya qajeelfachuu. Sadaffaa safuuf safeeffannaa Arsiin kalee qabdu. Safuuf safeeffannaa teenya waan safuu ta'e barreessinee wanni ilmi keenya ittiin kaloofu ka inni hin goone ka godhu ammoo itti gaafatamu. Bareechifnee barreessinee bakka Oromoon guututti jirtutti